Tani beektu jechaadha gurbicha shakkiin kiyyaa olis na fida gadis na fida maalis na godhaa barbara waan jedhe gurbicha dhirsa si malee kan biraan shakku ani akka farajitti maaliif nan hordofaani yoo maalillee godhame funyoo fudhattee manaa bahaa jirti laayifirra waraabaa funyoo fudhattee gaafa bahaa jirti jechaadha funyoo badate laayifirratti funyoo qabattee bara nagaatti jette maal goote. Itoophiyaa nagaa. Nagaa jirtaa? Jirtaa akka? Galata isaa. Jirra. Argitee mana baay'ee yalan deemaa ture. Namoonni baay'een laafii garaniituma irraa haasaa jiru. Aniyyuu akkan dura dhaga'een beektaa baay'ee soba faayidee namni narrabsallee jira. Namni maadu'a namaa iyyaafattu akkuma kufiisa namaa iyyaafattan kana mee gaarummaa namaatu iyyaafadhaadhee bakki itti namaanillee wal morome jira ergasii dhaqee dhiifama gaafadhe malee wanti nu batamne kun beektaa akka malee dubbachuun akka maleetti nama deebisa. Ani amma akka kiyyatti jechuun sinirra yaada beekee wayin immoo ijoollee kana lamaan iyyuu abbaan dhugaa waaqayyo ofii lafa qofa namni kamiyyuu argitee ittuma kamittuu dhabamaatuma oola. Ani akka kiyyatti boonis dhabnee mucaa kanallee akka hin dhabne otoo dura dubbiin kun tara gaagga'e jechuun ka'umsi dubbii kanaa eenyu? Anis jechuun namni mana tokko galu shakkiidha. Jaarsuma ishiiti jaarsi ishii wajjin hin galti. Fakkeenyaaf namni onlaayinii irra ture hin jiru sa'aatii sanitti namni argu hin jiru. Yoo xiqqaate sa'aatii 11 waan ta'etti biraazariin kiyya naannawa san ture amma nu achi geenyutti amma karra qaxaqqannee maal jennutti ishiin lubbuun ishii bahee naan jedhe beektaa isa faadha yookaan irraa kaasaa ture. Ani dhaqee reeffa ishiitu isaa irraa kute. Namni faana deeme immoo ani bilbileefituma namni faana deeme oo barbaade olsi dubbisiisuu hin danda'a. Namni Phaawulos geesse faana deeme. Hiriyaa obboleessa kiyyaa jechuudha. Amma isaatitti dubbisaan ture. Ka'umsi isaa maal jennaani hin beeknu gaafa poolisoonni namicha sanillee abbaa manaa ishiillee gaafa dhuunfatan namichi kuniyyuu gaggabe mucichi iyyuu gaggabe yoo isinuu gaggabee ture suruma inni of hin beeku jedheraa inni iddoo hojiitii dhufaa jiraa. Ammoo ni amma akka kanatti dardarree fi teechisnee mucaan kunis immoo boru dhabama hoo ta'e yoo akkuma kanatti irraa haasofna. Hayyee. Namni kun amma booniidhaan dhugaa waaqaati kunoo ana jechuun feesbuuk irratti arge yeroo jalqabaatiif wanni waliin jedhanii karaa keessaa mesenjariidhaan walii barreessan feesbuuk irratti maxxansan maal jedhanii maxxansanii beektaa waan ishiin jette osoo hin taane wanni inni barreessan maxxansan wanni namichi sun barreesse. Maal jedhaani beenu bakka nuyi achi nan qannu jedhe. Maqaa isaa wajjin hin asitti maa seentee ilaalta beenu bakka achi nan qannu jedhe. Ishiin waan ta'e barreessitee kennaan immoo bakka beenu maarree iddoo gaarii dhaqaa jirta waan ta'eef hin badinii bilbilii. Nama kana guututti bilbilachaa turte silaa maa inni rakkinni kee. Fakkeenyaaf yoo ilaaltee jiraatte mana Mubaarak Musammaatiitti takkasi ani amma iyyoo fajjeesu kan jedhe ija haadha kiyyaatitti nagaan nan galchin birrii namaa akkanatti na nyaatanii tananii Mubaaraki waan ishii hubateef dafa namatti sheer naa godhaa jedheeti ispoonsara gaafateef intala sanii akkasitti duwarraa oolchallaa amma maadaam ishii faa dubbisuu gaani. Sii galee silaa namni amma ishiin duutu kana eegu kun Yeroonni Mubaarakii waati barna jettu suni gaafa lubbuudhaan jettu gaafa rakkatu takka bira dhaabbanne seenes takka mana jara akkasii yaraarratti argitee beektaa hin galchannu. Hadda foolootiin funaannachuudha. Tana siin jechaan jiru laa tana siin jechaan jiru amma tana siin jechaan jiru tuni ka dhabamte jechuun maa kunoo gisee ishii wannoo haadha godhatta maalii godhatta jarri kun walii ta'e ishii jala ari'anii ofiin heeruman isa irraa ari'anii ofii isaaniitti fuudhuu fi miti namni kufiinsa namaatti iyyaafata beektaa sumayyoo ta'e amma namni gaarummaa kee qofa ni iyyaafata sisoo ta'e. Otoo ati garuu bakka ta'etti akka ta'etti waa taate
nama baay'eetti background irra godhatee akka Oye, wayii obboleessi taa'u. kee obboleessi kiyya antine dubbisee achirraa jaratu arge moo qaadosii jaratu geesse moo qaadosii funyoodhuma wala of ajjeefte moo waa biraatu Funyuma jiru. ishiin funyoodhaan of ajjeeste. Funyoodhuma diimaa isiin qabattee jirti. Funyumaan of ajjeeste dhala. Nuti irraa kutee. Faana Naannoon deeme immoo naannoo Akkana sana namni jiru namni qabuus hin sodaata maalii fi ashaaraata irratti buraayyuu kattaa. burraayyoo kattaa. Akka burraayyuu. Ayyee. Beektaa wallaggaa safariidha oon kattumarra jechuudha gara Itoophiyaa baankii sanaan immoo istiidiyoo ishii nan beeka anumtiyyuu bakka ishii mana suuraa nan beeka mana suuraa ishiin lammaffaa banatte biraanchi garanaa sanillee nan beeka gara wallaggaa safariititti kan gadi deemu iddoo Ayyee. sanitti kan iddoo ishiin galtu immoo hin beeku sobo iddoo isaan gara Kanas mana jireenyaa jijjiirratanii jiranii barmana. mana jireenyaa isaanii hin beeku ani mana hojii isaanii nan beeka anumtiyyuu jechuudha. Namni illee maal jedha yaa Oromoo uummanni kaan maal jedha maal jedha Oromoo kana wallaahi kan kana kan ibsu kana jecha kan duute bad Eenyuun biraa wacaarame? Siigalee amma kanaafi ani akka kiyyatti jechuudha jara lamaan iyyuu abbaan dhugaa waaqa qofa. Isa jidduu kana qollof himeme. Isa mucichaa gadii kana qollof hime. Isa mataa toofi qorra jiru. isaa miti. Yoo isaaf ta'e Isuma bira ani kana. akka kiyyatti beektaa amma namuu akkuma wannootitti bakka akkuma dhimma dhuunfaa isaa godhatee hunduu irraa haasa. Booniin akkana maal boonsaa No, turtee ni maali sobu. Warroota eessa biizinasmaan dhaqxe gaafa namni bar uffata addeeffachuun bar gammachuu qofaa miti dhugaa waaqaati. Eenyumtu anis amma bifa kiyya beektaa uffata kiyya beekta malee anis keessa kiyyatti wanna nan yaadu beekta. Namni gammachuu qofaaf uffata addeeffata. Rakkina ofii dhofkachuudhaaf. Siigalee rakkina ofii dhofkachuudhaaf namni amma garaa keessa waan nyaattu kiisi keessatti maal akka ati baattu hin beeku. Uffata sirratti ilaalee jireenyi sii taate boosiin jedha. Bifa kee ilaalee jireenyi sii taate boosiin jedha. Hoo aduu sitti hoo'ee wayiin manaa bahuu baattee ati sababa waa hin qabneef manaa bahuu baattee mana keessatti fuulli kee si addaate siif jireenyi taate boosiin jedha. Kolfuun kee hundaafuu gammachuutti fakkaataati garuu boqonnaa sammuutiif namatti kofalta. Sa'aatii qabdutti namatti kofalta. Ammi ati dabarsitu garuu cinqiidha. Sa'aatii walakkaan ati dabarsitu yoo xiqqaate parsantiin 72 ol cinqiidha. Parsantiin ati itti fayyadamtee nama wajjin hin kolfuu qabdu parsantii 18 yoo taate. Kana keessatti namni hiriyaa qabdi fakkeenyaaf hiriyaa qabdi walitti bu'iinsi mucaa kana lamaan gidduu jiraachuu danda'a. Itti machuu dandeessi laa. ni baha. Bultee lamaan sadan kana keessatti wanti hundinuu ni baha. Dhugaan ni baha. Wal yeekus dhugaan ni baha. Amma dhugaan argamutti. Dhugaan bahee. Taaptaaf godhaa Oromoos. Galatoomii obboleessa kiyyaa taaptaaf godhaa. Abbaan fedhe dubbatee abbaan fedhe dhiisee inni inuma bahaa. Bahee Eenyumattuu iyyuu bahuu immoo baatee mucaa dhagaye. Bahee dhugaan bahuu baatee lubbuu si deebisuu danda'a. Maallaqa Hin danda'u. fudhatti maatiin Hin danda'u. lubbuu si deebisuu danda'a. hin danda'u. That is it. Jechuun isaa inninis immoo lammata akka hin dhabamne isa jedhamuudhaaf isa jedhamu Yaa. kuni jedhamuun qabu. Qabdu Maaliif yoo gaafa- jettee obboleessa koo yoo sababa isaatiin akkana taatu taate dhuguma mucaan kunni namallee hin tuqxu rakkoo sana keessaa xiraa namaa caammaa namaa xiraa dhiqxee akka dhiiraatti keessaa injifattee baatee jirti. Rakkoo sana keessaa baatee hamma ofirra darbitee isallee guddistee jirti. Innuu dubbatee jira. Booneen jireenya koo guutuu na jijjiirte jedhee dubbatee jira. Miidiyaa isii tokkorratti jechuudha. Gurra kootiin hin dhagahe wallaahi gaafsana jechuudha. Innaa hadha immoo gaafa kaatee shaashii takkaa hidhattee hin beektu. Hidhattee gaddi isiin shaashii hidhattee fi gaddi isiin tishartii diimaa uffatte guyyaa 2 moo 3 kanuma argisiiseera akka deemaattu argisiifteetti jechuudha. Sababaa kana keessatti maaliif biran taa'in waan hunda dhiisee maaf biran taa'in Akka Akkammoo- achii dhuftee jirtee nuuf galatooma jara keenya hundi keessaniyyuu biyyoonni sitti salphatu. sidhabnaan immoo ani nan du'aa akka jettee murteessitee jirtu hin beeka. Yaa galatooma Kanaaf hundi keessanuu. yeroo isiin akkana gadditutti eeguu qaba ture. Yeroo isiin immoo waan isiin gadditeef sanarraa immoo irraa dhaabbachuu qaba ture.
sanas ta'ee bu'ees bahees waxxaam warradam sababuma dhalaatiif sababuma isaati wanti isiin lubbuu isii dhabde malee waan biraatii miti. Gaafa rakkattee waan nyaattu dhabde waan dhugdu dhabdu gaafa rakkattee bakka bultu dhabdu gaafa barandaa bultu of hin ajjeefne murteessine aadaan of dheen of ajjeesette finyoodhaan. Hadha garuu jaalala isaaf qabdu ofirra darbitee isaaf waan ta'aa jirtu halkaniif guyyaa takka kana boqonnaa gizee tokko afaan isiitii hin bu'u. Hadha gaafa dhaamsa dhaammattee jettu bar beetasaba isiitiin dhiifama naa godhaa jettee obboleeyyan isiitiin dhiifama naa godhaa jettee malee mucaa akkasi jaallattu sana akkasitti halkan guyyaa faarsitu maqaa isaan dhoofne ishii kanumarraan isinii haa galu sababa sanarraa akka of ajjeeftu. Namni dubbatee dhiifatee viidiyoo isiitii hima jechuudha. Wallaahi. Sila akkuma fayyaa gizee fayyaa faarsaa jirtu sanatti iyyee akkana jettee atillee nagaatti jettiin sila hin jenne maqaa isaatu gufattee hin dhofne dagattee jechuudha isin tani maashii viidiyoo isii dhaggeeffadhaa. Sababa isaa maatii isii mufachiiftee jirti sana dhiifama gaafattee jechuudha. Kanaaf namni dubbateedhaaf nu dubbanneedhaaf dhiifneedhaaf miti adda baha hin gaafatama hin qoratama maalirra akka gahe maaliin akka ta'e dhalaa isii galaafachiifte sunis taates isa ta'es jechuudha. Galatoomaa hundumtu keessanuu. Galatoomaa hundumtu keessanuu boofana nuu dadhabee jira. Hojiirraa amma ka'een baay'ee intini jedhe. Amma boossee maallaqni kaffalamee hidhamuu baattee gaafa lubbuudhaan jirtan wal bira dhaabbadhaa. Namni tokko deeme boossee ijjite faa tokko faayidaa hin qabu. Seenaa guddaa gootee deemte moo intalli kun? Yoo isiniif gale taate seenaa guddaa lafa keessee deemte. Shamarraniif seenaa guddaa lafa keessa dhiiraaf illee seenaa guddaa lafa keessee deemte. Amman ilaalutti jecha hamma sooshaal miidiyaa irraa dhufte nan hordofaan laakiin seenaa guddaa lafa keessa. Seenaan jijjiiramne jaalala dhugaa lafa keessa argitanii jaalala bade lafa keessa jaalala dhugaa lafa keessa. Jiraachuun akka danda'amu leestiroo irraa kaasanii hojjetanii jijjiiramuun akka jiraatu nu agarsiifta. Argite? Kana keessatti maaltu dhabameedha? Rabbiin maanni ustaazi ganama waa jedhaan ture beektaa? Ustaaz waa jennaaniin na ajjamnaani ganama gaafa hojiin deemu ustaaz waa jennaani na ajjamnaani viidiyoo sana na biratti duutiin godhe beektaa? Namuma atu waan guddaa oolte sana eeggadhu jedhe viidiyoon achirra jira ganama godheen ba'e. Ati waan guddaa namuma goote sana eeggadhu gizee kana waan fagoo hin yaadini sibiruma jira jedhanii ustaaz waan dubbatan tokko ganama duutii godheetan ba'e mana kiyya irratti jechaadha. Baay'ee na ajaa'ibe. Gizee dalagarraan boomoo waan kana hin argu iddoo jirratti soba farankiidha waa kana jedhee ilaalaan ture gaafan ilaalu immoo ispoort lubbuudhaan jiraatta wal jaalladhu. Jaalala dhugaa immoo akkuma Hacaaluun jaalala dhugaa Oromoo keessatti gaa'ee otoo arraffamtu otoo maal jettu jaalala dhugaa immoo ani sammuu kiyya keessaa waan hin banne tokko jaalala dhugaa dhalaarraa argatamuu danda'u tokko lafa keessee jirti jechaadha. Dhalaan akkasii gizee kana keessa jaarsa tokko qabattee jaarsa tokko kan hawwitu keessa jechaadha. Nuti dhiirri haala kamitti jirra of gaafadhaa. Dhalaa sadaffaadha kun. Dhalaa afuri kun arfaffaadha. Dhalaa arfaffaadha. Tokko lamaa miti koosiin kan beektan afuri kun sii kana wajjin arfaffaadha. Namumatu maal jedha Oromoo kana wallaalaa jedha. Namuma maaltu jedha gara kamitti deemamaa jira. Wanti jedhu gane jabaataadha uummata keenya biyyoon isitti salphatu yaa wanta hundinuu silaafuu biyya keenya keessatti hidhamee qabamee maal ta'e lubbuu ishee deebisuu hin danda'u. Lubbuu ishee hin danda'u. Jiraachuuf addunyaa kana irratti waliigala yoo waliin galle taate seenaan gargar ba'uudha. Wallaahi laazim. Waliin laffaatee namni koo fayyaa qabu jiru hundinuu of dhoskee jiraata gara caalu of dhoskee jiraata. Shamarran immoo akka keenyaa miti of dhoskanii jiraachuu hin danda'an. Maaliif sooshaal miidiyaan kun baay'ee baalageedha. Isiniif hin galu. An sooshaal miidiyaa kara waggaa danuu eenyuun dura sooshaal miidiyaa kanarra turean. Kanaaf fameessummaas ilaalee
maallaqa argachuuf yuutuubii irratti ilaalee femisummaas ilaalee peejii feesbuuk irrattis maallaqa argachuu ilaalee nattaafunniise. Femisummaa eenyuun dura femesiidhaan waggaa 10 femesiidha sooshaal miidiyaa kana irratti gara feesbuukii ta'an gara yuutuubii ta'an yuutuubii meeqan qaba ture cup hundayyuu gubee balleessa maaliif sooshaal miidiyaan baalageedha. Jiruu kee balleessa isii qofaa miti nama danuu Oromoo qofaa osoo hin taane nama danuu beekaa sooshaal miidiyaa kana irratti bakka kanaa manna jedhee kan of nyaate jechaadha. Kanaa mannaadha. Gin baay'ee jaalalli dhugaa qabatanii jaalala dhugaa sana dhabuuta akkasii wayya. Bakka boqonnaa gooteetti bari eenyuni kan yeeqamu eenyuni kan rabashamu eenyuni sammuun isaa kan hin arganne eenyuni sammuun nagaa hin arganne isa kamte siin duute baddee jirti gara dhugaa si deemte eenyuni kan sammuu hin qabne nama lubbuudhaan jirutu nama waa jedhetu fayyaa argachuu hin danda'u. Haqqi namaa nyaanne dafqitee jiraataa jirti haqqi namaa hin qabdu dafqitee jiraachaa jirti. Isiin boqotte. Boqotte. Dhiifama gaafachuu hin dandeessu yaabbileessa. Dhiifa haqqi namaa miti dafqaan akkamitti namumati jaruma ollaa keenyaa tokko maal nu jedhu. Adaraa waan kana adaraa rabbii afaan amaariffaan hin dubbatina. Rabbiin keessa sodaadha tokkoon keessan afaan amaariffaan dubbatina. Salphanne. Mana tokkotti afaan amaariffaan dubbatina wallaahi laatiin nu salphisu wallaahi. Wallaahi qaanofnee dhaqaa dhaqnee wallaahi. Ulfaataadha. Biyyoon isiitti salphatu. Maatii siitiif illee hiriyootas illee an hordoftoota siitii keessaa isa tokko. Hordofaa sii keessaa isa tokko. Dhalaa dhiira caaltu. Wallaahi. Dhalaa dhiira caaltu. Dhalaa dhiira jijjiiruu dandeessu. Dhalaa kaayyoo qabdu. Dhalaanuma kanamoo kaayyoo qabdi. Because akka dhiira tokkootti akka dhiiratu yaa rabbi jaartiin akkasii gizee kana jirti. Jaartiin akkasii gizee kana ni argamti. An akka dhiira tokkootti wallaalaa jedhu. Jaartii akkanaa wajjin ni guddatta. Jaartiin akkanaa gizee kana argatte. Yaa rabbi jaartii akkanaa naa kenni guyyaan jedhe jiraan. Argiteetta? Yaa rabbi jaartii akkanaa naa kenni jedheen jira. Yaa rabbi jaartiin akkanaa jirti. Maallaqa kaffallee waan meeqa ni kaayinee waan meeqa gootee maaqannaa godhootee waan meeqa gootee abboleeyyan kiyya. Waan meeqa goote. Maallaqa kaffaltee maallaqa keenyaatti ati laffaatee biyya arabaa fiddee isin dhiira biraa qabattee footoo gadhiiftee waan meeqa ilaalaa turre addunyaa kana irratti dhalaan akkasii jirti gizee kana keessa. Jirti addunyaadhuma kana keessa dhalaan akkasii jirti. Hin jirtu rabbi waa tokkoo fi barnoota waan tokko sammuu keenya keessa keessatti akka dhiira tokkotti sammuu kiyya keessa waa tokko keessa jirti jechaadha. Dhalaan akkasii yeroo kana keessa addunyaadhuma kanarra hin jirtu. Jijjiiraman taaptaap godha. Seenuu barbaaddu taaptaap godhe sheer godhe. Taaptaap godhe sheer godhe. Bobba'aan jiran imboos hin gaddus seenaa gootee deemti. Bakka of ajjeefte miti seenaa gootee goote. Ani sirraa waadanuu baradhee jira biyyoon isitti salphatu. Hadhaa intiniin jedhu maaliif waan danuu barsiiftee deemte akka caaluun waan danuu lafa kaa'e waan danuu lafa keesse yoo siif gale taate. Yaa dhiiroo yoo siif galuu taate shamaraa yoo siif galuu taate utuu arrabsinuu utuu maal jettu waa danuu lafa keessee deemte bar. Waa danuu lafa keessee deemte. Siif galaa waa danuu lafa keessee deemte. Tokkoon si lafa keessee deemte. Jaalala dhugaa lafa keessee deemte. Hojjetanii jijjiiramu lafa keessee deemte. Algaa irratti nyaatte. Gizee kana utuu mataan qabaatiniin ekkoo makiinaa qabdaa seetti siin otoo waa tokko hin qabaatiniin leestiroo hojjettee konkolaataa bittee si agarsiifte yaa shamarranii. Argitanii miti leestiroo hojjettee konkolaataa bittee abbaa manaa ishii kennitee agarsiifte. Leestiroo hojjettee mana jijjiirtee agarsiifte. Leestiroo hojjettee waan meeqa jijjiirtee nu agarsiifte. Dhalaa cimtoo akkanaani
Gizee kana keessa ni jirti. Yaa dhiiroo mee warroota dhiiraa jirti. Jirti warroota dhiiraa dhalaan akkasii biyyoon isii tasalphatu gizee kana ni jirti. Chappaa. Sorry, I'm sorry. Hi Rihanna. Akkam ooltan. Nagaalta. Nagaadha galatasa. Jirra. Eessaan ka'ee akkami waanuma akkaataan itti odeessu na wallaalchisee anarra ba'uun. Nah, ini merasa በጣም ነው የደነገጥኩት። ባየን እንትን እንጀ ታይ ዋን ከነ ደ ባየን እንትን እንጀ ማለፍ ቪዲዮ ፈረንኪ ጎዳ ጅርቴ ደህን ላለስ ፈረንኪ ሚቲ ቦደረ ጋፈን Akkasumatti fakkaata inni koo sitti hawara sabichaataallee ግን ያ yeroo hundumaa waan akkasii xaba wayii waan akkasii waan hojjettuuf mucittiini anaaf eqqoo ijoollee biyyaadhallee beette. ናኖ ጆለ ናኖ ገቲት እንዴ No. ያ Oh my God. ምንም ማድረግ አይቻልም። ማልኮ ችለ እንደዛ ግን በርኖታ ዋን ጅሩል መነማ ኬሰቲ ዋን እንደርብነ tokko lafa keessa deemtee jirti. Dhugaa rabbi jiruul manamaa keessatti waan tokko lafa keessa deemtee jirti. Nama isaaf galuuf, nama sammuu qabuuf, nama hubachuu danda'uuf, dhiira hubachuu danda'uuf, dhalaa hubachuu dandeessuu fi waan guddaa lafa keessa deemtee jirti. Jijjiiramuu lafa keessa deemte. Jaalala dhugaa lafa keessa deemte. Jaalalli dhugaa dammoo jaalala dhugaa keessa seenanii baduu dhabuu irraa deemuu wayya. Garuu si gaddisiisti beektee Ka'umsi nama gaddisiisa. Yaa nama mucaan kun kan durallee yoo ilaalaa turte baay'ee mucaa rakkataa turtedha. Anchi kalee leestiroo irraa kaate bakkee mana bultuun qabdu rakkattee waan meeqeetti waa hunda keessa baatee jirtu xaawuleetti waan rakkoo biyya isii keessatti waa dabarseeti. Tokkoffaa immoo laaligaa deemtee amma gaafa interviyuu godhaniini anatu sii bita makiinaa jettee ofiishee bittee qulfii itti laatte gurbaa kanatti. No, ilaale. Argiteetta yoo ta'e yeroo isheen sapiraayisii gootu argiteetta miti. Kana takka tureen immoo abbaa gammachiisiin sii bita jetteetti odeessaa turte. Amma mucaan kun yeroo warra onlaayinii kana dhiifama gaafattu rakkina abbaa manaa ishee bira ta'uu akkamittiin inni keessa kootti dhagee beekee kan jettu akkamittiin beekta arraba mucaa kanarraa akkamittiin fudhadhe yoo jette yeroo miidiyaarra baatee guyyaan boqonnaa koo har'a yeroo jettu beetasabii ishee hundumaa dhiifama gaafatteetti. Abbaa manaa akka kana jaallattu yoon si dhabe annan du'a nama jettuu fi maqaa isaan kaasne. Ilaaligaa amma gola sana keessa rakkin akkamsitti fakkaata ijoolleen keenya takka in ariifatu anamma akka fakkeenyaattan sitti mamma waa'ee koo. Ani yeroon Sudaanii bahee Liibiyaa gara Liibiyaa kana dhaqee nama baay'eetu na dhaggeeffachaa jira yoo xinnaate namoonni 60 si jala jiru. Mana mataa 2, mana footoo 2 qirincaafi isaa banameen siin jedha. Akka kanatti abbaa manaa kootiif dhiisee ba'e. Maaliif inni smaart በመሆኔ ነው ያደረኩት እንደዛ ቤቴ yeroon ani biyya Irooppii ga'u inni siluma qadatera waan ta'eef anaaf abbaa ijoollee kootiin
abbaa ijoollee kootii musliimaa nama halaalaati jedhamee bakka waan ammanii misxir saayihoon inni egzaampil ነው Annan የምነግርህ beekamiti. ati beektaa keessaan እና yeroon miilla koo as ga'u ani yeroon Jarmaniin dhufee tokko harka kootti mucaa waggaa garaa kootti immoo ulfa baadheen dhufe. Namni amma kanani waagaa kaffalee fi zana fataayedhee Gibxiin dhufee birrii kootiin Gibxii fuudhee ani intala walloon fuudhee hiriyoota koota asitti dawwalee lama na ajjeese. Ila isa akkasiiti ilaan iddootti si ajaju beettee inni ግን አላደርግም beettee inni hiyooteen እየኖርኩ ነው አሁን ዘና ብዬ እነሱ ናቸው Afaan Oromootiin dubbadhaa naannoo nahaan jira samoona kana miidiyaarraa booda yeroonni sun yoo dhagaan taate wallahi maqaan Era odeessaa jiru ani naanneen sitti deebi'e. qabatanii Odeessa eena footoo ishee laxxafe addunyaan footoo ishee laxxafeerarra. Sittaasaazin jechaa jiru mana tokkooti. nyaatamne Eena salphanne innaa maal sitti muu barbaadeeni inni kana si godhu ilma Oromoo nama kooti jedhee itti horadhee siddatiin barbaadu jedhee qarshii koo ijoollummaa irra lafa kaa'ee ati waa'ee makiinaa kuma walakkaa kan hin taaneen bitamtu kana birqii sitti hin fakkaatin garuu maal sitti Ayloo fakkaata seenaa kennan beekan. Ta'e ijoolleen keenya afuuffatanii qabbaneeffatan amma mucaan wallaalaadha dhugaan siin jedha wallaalaadha tokkoffaa namni meeqa gurbaa kanaa hojii yeroo ishee walitti waame amma kana millaashii dhaqan eengata kana millaashii dhaqanii bare argiteetta miti millaashii reefuu deemanii bare my God gatii kanaafi ani kanaaf ela ilma dhiira bakka surriin dhiiraa hin dhaabbanne waanan dhaabbachuu jibbuu fi amman obbolootas qaba bare ilma ijoollee 8 keessatti dhaladheeni garuu waan nu waagaa kaffalleetu lubbuu mucaan kun fiigdeen Shamara qofaas miti. Akka keessan dhiirris waagaa danuu kan kaffalee anuu kan beeku biyaans maat ነው. Amta'u ግን ከሷ ሲራይ waa danuu baradhe. Dhiirris shamara caalaa kan maswaatinnatii kaffaluun jira biyya keessattuu biyya jirru keessatti. Waa danuu argite waa danuu beennaa waa danuu hadhiifnu malee jechaadha. Waa danuu isaa beekna jira keenya. Insiin biyya keessatti biyyi keessi biyya alaa keessi tokko miti biyya alaa keessatti carraa nu gargarsi baasaa jiru nu gargar baasaa biyya namaa keessatti kan gargarsi baasu yookaan shaarmuxummaadha. Biyya alaa keessatti yookaan shaarmuxummaadha yookaan farankaadha kan biraa waa lama injita Awurooppaa keessaa kan gargarsi baasu. Yookaan shaarmuxummaadha yookaan jaartiin shaarmuxaa taate yookaan jaarti shaarmuxaa ta'a kanatu gargarsi baasa biyya namaa keessatti kan biraa maaltu jira Awurooppaa keessatti. Suusii shaarmuxummaa yoo qabaatte isiin yoon jaarsi suusii shaarmuxummaa qabaate yookaan maallaqa. Wanti walitti si badu hin jiru Awurooppaa keessatti hundi keenya iyyuu ni beekna jecha. Inni tokko hojjetee jijjiiramuu barbaada inni kun immoo dhiira deddeebisu tanan jiruun Awurooppaa keessaa kana malee kan biraa maaltu jira? Maaltu walitti si balleessa Awurooppaa keessatti? Maaltu walitti si naqa? Waa'ee hin jiru Awurooppaa keessa waa lama qofa Awurooppaa keessa yookaan shaarmuxummaa yoo qabaatte yookaan immoo maallaqa waa lama keessaa gargar baata Awurooppaa keessatti. Wanti gargarsi baasu maaltu jira Awurooppaa keessatti? Hin jiru. Nama meeqa argine jiruu meeqa argine maan Awurooppaa keessatti kan nama ajjeese kan mana hidhaa keessa kan jiran ijoollee meeqa? Addanayyuu jiru ijoollee baay'ee jira. Ijoollee Awurooppaa keessatti kan ajjeesanii kan hidhaman meeqatu jira? Danuutu jira. Kanaa mannaa maal abbaasaa hidhanii mana hidhaa keessa kan jiran danuutu jira. Eertiroonni kun faa betalay nu biraa amma eertiroonni kun faallee baay'inaan. Ni jiru Awurooppaa keessa ni jiru wanti danuu jira jechaadha. Kan ishii immoo laakiin biyya sana keessatti ani hojii leestiroon beeka hojjedheen beekaaf ani gad bi'een hojjedheen beeka ofii kiyyaa. Caammaan nama akka xiraa'uun beeka. Argiteettaa kanaaf nama rarti. Caammaan nama akka xiraa'uun beeka. Gad jedhanii hojjechuu kana nan beeka. Takkaa hojiin cicadhuan of jiraachisuudhaa fi tattaaffatta jechaadha. Waa danuu sirraa bakka chaalenjii gootee jirti biyyoon isitti salphatu addunyaa kanarra jiraattee sammuu si yeequurraa deemuu si wayya. Baga deemte addunyaa kanarra jiraattee gizee hundaa maraattee yookaan waa meeqa ta'urraa
nama barateedha. Barnootallee barattee jirti. Akkanuma doofaa miti jechaadha. Kanaaf ni beektu waa hundayyuu. Bor wanti hundinuu ni baha. Har'a qofa taa'uudhaan kana famesoonni biizinasa famesootaa fi gizeedhuma gaafa Oromoon duukaa walitti qabanii boo'ichi amala famesoota keenyaa. Qananiiyyuu waan tokko hin goone qananiidhaaf waan buuse. Maal goote famesiin tokko bahee dubbateera waa'ee kananii hin dubbanne bana. Famesiin tokko ijinee dadhabne famesiin tokko dubbateera no viidiyoo hojjettaa waan kana hojjetta jechaadha kun salphina. Oromoo biyyoon isitti salphitu mimmee warroota dhiiraa maal barattan isiirraa? Taaptaap godhaa maal barattan? Seenaa dhaga. Hacaaluun waa danuu nu barsiisa. Hacaaluu qeerroorraa gara feerrootti jebitee dhakaa otuu darbattuu gaafa du'e shaamaa bobeessitee femesii taate uummanni keenya. Boossee femesii taate jechaadha. Adda immoo na biratti bo'uu isin fan kennu bulookii isin godha. Nam tokko hin boossu. Biyyoon isinitti ba'u. Sobdoota jechaadha. Gaafa namni du'u bo'ichaan tokkoffaa bo'ichaan. Luuta miti biyyoon isitti salphatu. Yaa. Meemee warroota dhiira maal baratte? Jaartee akkanaa qabdaa? Jaartee akkanaa fuuchuuf ta'aa jirtaa? Jaartee akkanaa ni jirti? Addunyaa kana irratti meemee jireenya si ilaali warra dhiiraa waa danuu baratta jiraana jecha jaartii akkanaa argitee beektaa? Dhageessee beektaa? Gizee kana keessattuu jechaadha. Wallaahi. Ni jirti jaartiin akkanaa. Keessattuu Oromoo keessa jechaadha. Keessattuu uummata keenya keessa gizee kana jenereeshinii kana keessatti leestiroo irraa kaatee dhalaa hojjettu jirti. Yaa obboleessa kiyya dukkana dhiqeetti. Dhugaa rabbiiti. Jaartiin akkasii jirti yaa dhiiroo. Gizee kana keessa. Jaartiin kee jirti. Jaartii akkanaa qabdaati. Namni koo waan dubbatu iyyuu wallaalee koo hammati dhiironni illee waan dubbatan wallaalanii maal dubbatu. Ani koo waan inni afaantu wal naxaxe koo An seenaa ani waggaa umurii kana keessatti dhalaa Oromoo keessaa jaartii kana arge sooshaal miidiyaa irra jirtu keessaa tokko jirti rabbii waliin haa jiraachisu nam tokko jira kan beeku sooshaal miidiyaa kana irratti jaalala dhugaa akkana walii qaban waliif jiraatan jechaadha. Yaa obboleessa kiyya meeqatu dhalaa irratti saamamee jira. Dhalaan hojjettee abbaa manaatii maallaqa abbaa manaatii konkolaataa bittee kana jettee waliin jiraanna waa meeqa jettee lubbuu si amma kennutti kan deemu dhiisiti. Waa meeqa ilaala dhalaa akkanarraa nyaatee rabbi si dhiisa addunyaa kanarratti jiraattaa hammam kam jiraatama addunyaa kanarratti. Yaa obboleeyyan kiyya jaalala dhugaa qabatanii guyyaa tokkotti yoo du'an maal abbaadha. Koo smaartiidhaan tallee jaalala dhugaatiin guyyaa tokko jiraadhu du'i zaatiseeti. Jaalala sobaa jiraachuurraa, wal shawwadaa jiraachuurraa, wal miidhuurraa, wal dhukkubsuurraa, mana yaalaa deemuurraa, sammuu hiikkachuurraa jaalala dhugaa jiraadhuuti du'i akkasii. Jaalala dhugaa jechuun kana hamma lubbuutti si kaffalchiisaa jechaadha. Jaalala dhugaa namni jiraatu jira gisee kana bakka jaalala dhugaa jechuun kana baradhu jechaadha. Hamma lubbuutti. Fikir iska maqaabir iska mamoot kan jedhanu kana argite. Fikir iska maqaabir. Eenyu si bilbileetti isin kana eenyu kana jedhe eenyu kana eessa deemte asa ooltee jirti. Harka kanaaf akka fuudhee ulfaataadha. Wallaahi dhiiroo maal barattan? Maal barattan? Dhiirris haramanii shamarranis haramanii gizee kana keessa. Dhiira wanta jettu sin jiru dhalaa wanti jettu sin jiru. Hundi keenya iyyuu haramanii walumaa gala jecha. Wallaahi laazim. Mana maal ben hundi keenya iyyuu haramanii. Dhiirris hin jiru shamarranis hin jirtu gizee kana keessa jechaadha. Yaa jira dhiirri hin jiru. Haramanii. Shamarran jirti hin jirtu. An viidiyoon si tokko naan dabarbar. Bakka natti tolte beektaa. Smart. Wallaahi. Warroota seenuuf argachaa jirtu. Taaptaap godhaa. Seenuu barbaadu taaptaap godhe sheer godhe sin seensisaa. Taaptaap godhe sheer godhe si seensisaa. Boo'ichi hin jiru nu biratti. Boo'ichi hin jiru maaliif? Jiruu isii keessatti waan gammachuu keessa jiraatte gadi kaatee guddattee si agarsiifte jaalala dhugaatiif immoo reegamtee si agarsiifte. Siif barnoota anaaf barnoota ani hin gaddu anaaf barnoota waan barnoota tokko lafa keesse
deemtee jecha jaalala dhugaa jechuun kana rabbi kana jaalala dhugaa kana tokkitti jirtu simaa oromiyaa keessa isin duute wallaahi tokkitti jirtu simaa duute tokkitti kana turte simaa duute wallaahi taaptab godhaa isin seensisaa ndee taaptab godhe isin seenii dubbadhu taaptab godhe ayyaa maalin dubbadha maalin dubbadha maalasu maal dubbadhu si jedheera maaliif naan loltare yoo man si lolaan maaliifan si lola maal baratte intala kanarraa አማርኛ ላውራ ኦሮምኛ አማርኛ ይቻላል ኦሮሚፋን ኦዴሲዲ ኦሮሚፋን ኦዴስ ኦኬ ማልበሬቴ አምበር ማልን በሬጠሬ ቆተ ዱዳ ኬኛ ኮን ቢሾፍቱ ኬኝ erga waan baranne maaliji seentere politiki waan seenteef beektaa ofii qoy waan seenteef beektaa barachuufin seene anum baranne barachuufin okay ነፍሴን ዋቀሁ መፍቴ ማሊፍ ነፍሴ በሌችተን ማሊፍ ጋይስ ዱጋ አኒ ማሊፍ ነፍሴን ክየ ዋቃነ ዱንያ እንትኒ ከነከቸት ነፍዴ ማሊፍ ነፍሴ ክየን በሌቻ ማሊፊን ዋቃት ፍራታ ማለነ ኦፊፊን ፍራዳ ማሊፍ ዱንያ ከነከቸት ontaye gari moti achis waqa bira demetin duetinis gari argacha nargadhu kanaf malif nafse kiya ballesa malif Wanti nafse ishee balleessite amma mucayyoo kana dhageessanii garuu maal rakkateeti rakkoo ishee maalis haa ta'u maalummaattis makaraan amma in dhufa jila chaalenjiin jira maaliif nafse shamarranii rakkoo fedhe hin dabarfatte rakkoo jaalala yookiin gara jaarsa yookiin jaalala ishee yoo baddale sana qofan obsitu malee rakkoo fedhe wanti makaraa akka shamarranii ciniinfattee da'uu caala wanti akka shamarranii rakkina dabarfatu hin jiru garuu maarif wallaahi laazim ana makara baay'een dubbamee hin fixamu gini waaqa wajjiniin sanuma hunduma dabaree jira kinoo oo dabartee bakka Anana mattu bata kristaana saatau maalis haa ta'u achi bira deemtee yookaan kophaa kee taatee makaraa sitti dhufuuf baqatteechee isa dabarsuudha malee maaliif nafseedhaan akka anan beeku kanan beeku maaliif hin balleessa nafsi waaqa ባር ፋሚሊ ወንድማችን እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ? ወአለይኩም ሰላም ነው። አማን ነው ሰላም ነው ሁሉ አማን አልሐምዱሊላህ። አንተ ጋር አለሁ የዚች ልጅ ህይወት በጣም ያሳዝናል። ግን ነው በጣም እኔ በህይወቴ አላዝንም፣ ግን እቺ ልጅ በጣም አሳዘነች። እኔ ደግሞ አሳዝናኛለች። እኔ ባዘው አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ በፕሊክ ላይ የሚወሩ ነገሮች ምናምን ነገር ያሳስባል። ሰው ግን ከፍቅረኛዋ ጋር ተጋጭታ ነበር እንዴ? ሌላ ምን ኬዝ አለ ብለህ ታስባለህ? አሁን ሁሉንም ስትሰናበተው እሱን ስም አልጠራችሁም። ሌላ ጊዜ በቃ ኬዙ ባይዘው እሱን ይመስለኛል። በቃ እውነት ፍቅር እስከ መቃብር የሚለው መጽሐፍ እሷ ላይ ነው ሰርተዋል። አሁን እኮ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ ስልኳ ላይ ከሱ ጋር ቻት ያደረገች ወይም ደግሞ ያወራችሁ ነገሮች እንትን ካሉ ምናልባት እሱ እንትን አላላትም ይሆናል። አፕን ያራላቀ እሱ ይሆናል። ያው ነገ ከነገ ወዲያ ይወጣል። ይሄ ነገር ነው። ግን ጥያቄ አለኝ። አሁን ቆይ አማርኛ ጥያቄ አለኝ። ወንድስ ቢሆን ምንም ችግር ቢሆን እንዴት ሰው ህይወቱን ያጠፋል? ማለት ምንም ፍቅር ጠፋ ወንድ ነች ያጠፋችው ወንድ ነው። ፍቅር ማለት እንደዚች ነው።
ገብተሻል? እሱ ምን ሆኖ በቃ ፍቅር ለምሳሌ ማለት እንደዚህ ነው። እሱ ኦኬ ፍቅር እንደዛ ከሆነ እሱ ሞቶ ነው በቃ እሱ ፍቅር አይሞትም። ማለት እንደዚህ ነው አልኩሽ። አይገባሽም? ፍቅር ይኸውልሽ አብረን ሆነ እንዴ እናት ይኸውልሽ እናት አንቺ አንድ ያልተረዳሽው ነገር ምንድን ነው? ገባሻል? የሰው ልጅ በህይወት ታሪክ ውስጥ ወይም ደግሞ በህይወት ውስጥ ምን ቻሌንጅ ማድረግ እንደማያቅታቸው አናውቅም። ብዙ ነገሮች ቻሌንጅ ማድረግ በጣም ይከብዳቸዋል። ምሳሌ አሁን እዚች ልጅ ምናልባት እሱ የተለያየ ወይም ራቆት ቪዲዮ ይዞባት ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር መጠርጠር አለብሽ። አሁን እቺ ልጅ ለምን ራሷን አጠፋች ብቻ ሳይሆን ያጠፋችበት ምክንያት ምንድን ነው ካልሽ በኋላ ነው እሷ ለመፍረድ የምትችይው። ህይወት ማጥፋት ትክክል ነው እያልኩ አይደለም፣ ገባሽ? ግን ከዛ በኋላ ባክግራውንዱ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው ብሎ ማጣራቱ ይሄ እንደ ህግም መንግስትም ስራ ነው ማለት እንደ ህግ ተይዞ እኛ እንኳን ጋር ከፍለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሞቱት። ነው አንተ እኛ ጋር ከፍለው ነው የሚሞቱት። ከፍለው ኖሮ ሲመራቸው እንትን ስለ የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርጋቸው ገንዘብ ትከፍላለህ፣ የምትሞትበታለህ። ራት ቀን ወላሂ እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ተቋቁሟል ይሄ ነገር። ኢትዮጵያ በቃ ውስጥ ማለት ነገር ማለት እሱ ከፍሎ ነገር ትሞታለህ። ነው። መካድ እቺ ልጅ አለበት። ታማ አይደለም ግን እቺ ልጅ ታማ አልታመመችም። ሳይሆን ያ ምንድን ነው የታመመችው? ቪዲዮ ሰርታ ምን ነገር ከፍሎ እየሞትኩ በቃ ነው ደህና ሁኑ ብላ እኔ እኮ እንደው እቺ ልጅ ምንድን ነው መሸዋር እየሄደች ነው እንደ ምናምን እያልኩ እኮ ነው። እኔ ቤት ቡና ልጠጣ እየሄደች ነው ገመድ አስቀምጣ ደህና ሁኑ። እኔ እንደውም በቃ የሆነ የአጀንዳ መሰለኝ ለሚዲያ እና እኔም ፍራንክ ለሚዲያ ፍጆት መሰለኝ መሰለኝ ወላሂ። አሁን ልጆቹ ሪል መሆኑ እጅግ በጣም ያሳዝናል። ገመዱን ሄዶ በጥሶ ምናምን የተሰቀለችበት አውርዶ ምናምን ነገር ሲሉት ምናምን ነገር በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን አዎ የት አካባቢ ትሆን ልጅቷ? የወለጋ ልጅ ናት። አዎ ታሳዝናለች። ወላሂ ብዙ ያሳዝናል። የሚያደርግ ነገሮች አሉ። ገብታ በዚህ ወጣት ልጅ አላት ግን ኧረ ገና እኮ አንተ ፈልፈላ ናት እቺ። ትላንት እኮ ነው እንደዚህ የምትለው። ፈልፈላ እኮ ነች። ወይኔ ግን ትንሽ እኮ በዚህ ነች። ልክ ህይወት ማጥፋት ያሳዝናል። ታረቁ ነፍሷን ይማር ነው እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል። ግን ያስባል። እንትኑ መጣረቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እቺ ልጅ ግን አሁን ግን እዚህ ብዙ ልክ ነገር ህይወቷን እንድታጠፋ አስተምራለች። ወላሂ እኔ እንደ ወንድ ልጅ ብዙ ነገር ነው ተማርኩባት። በቃ ፍቅር ምን አይነት እንደሆነ፣ ህይወት ምን አይነት እንደሆነ፣ መለወጥ ምን አይነት እንደሆነ ታውቀዋለህ። እዛ ሰፈር እናንተ የኖርንባት ያ መርካቶ ታውቀዋለህ። ከዛ ውስጥ ያ ወጣ ውረድ ከሌስተርዋ ተነስታ ምን ብዙ ነገሮችን ለውጣለች። ገብተዋል። ቢኮዝ እሱስ ትክክል ነው። ግን ነው እኔ አሁን በወጣትነት በዚህ ልክ ህይወት ማጥፋቱ ትክክል ነው ብዬ ባላስብም አሁን የዚህች ልጅ ነገ የሆነ ከነገ ወዳ የሚወጡ እንትኖች ይኖራሉ። ስለዚህች ልጅ ማለት ነው ያ ቢኮዝ ነገሮች እንትን ሲል አንዳንድ ሰው በህይወቱ የሚመጡ መሰናክሎች መቋቋም ያቅተዋል። የዚህች ልጅ ባክግራውንዱ ምንድን ነው? እዚች ልጅ ራሷ እንድታጠፋ በዚህ ልክ ያደረሳት ነገር ምንድን ነው? በቤተሰቧ ነው? በፍቅረኛዋ ነው? በገቢ ምንጯ ነው? ማጣት ነው? በሽታ አለባት? ወዘተ ያ ሁሉ ነገር ያው እንድታወቅ እንካ በኋላ ላይ የኢትዮጵያ ነገር ይታወቃል። በኋላ ላይ ኬዙ ሊበሰበስም ይችላል። ማጣት አላንበረካካትም። ሌስትሮ ሰርታለች። ማጣት አይታለች። ውጭ ተኝታ አይታለች። ኦኬ አልጋ ላይ በልታ አልጋ ላይ ቪዲዮ ሰርታ ብዙ ነገሮችን ቻለንጅ አሳልፋለች። ማጣት ቢሆን እኮ እኔ ጊዜም አልሰጥም። ሰው ልጅ ሲሞት ታውቀዋለህ፣ ሞቴ ነው እና ማጣትን አሳልፋለች፣ ችግርን አሳልፋለች፣ ብቸኝነትን አሳልፋለች። ህይወት ወጣ ውረድ ጣራ ሆኖባት ሲኦል ሆኖባት አሸንፋ ወጥታለች። አሸንፋ ወጥታ ህይወት ሲኦል የሆነባትን ህይወትን አሸንፋ ወጥታ ዛሬ ህይወቷን ሰጠች። ቢኮዝ እኔ የሚያሳዝን የዚችን ልጅ ነገር እኔ ራሱ አሁን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ኤቴ አሁን የዚች ልጅ እንድጠራልኝ ይፈልጋለሁ። ገብቷል። የሴቶች ልጅ ህይወት እንደዚህ በከንቱ መሆን የለበትም ብዬ ከማስቦት ውስጥ አንዷ ነኝ። ገብቷል። አሁን የዚች ልጅ በቃ መታወቅ አለባት። በዚህ ልክ ራሱ እንድታጠፋ ያደረገ ነገር ምንድን ነው? ጉዳዩን ፖሊስ ይዞታል። ሬሳው ከተነሳ በኋላ ምንድን ነው ስልኳ በፖሊስ እጅ ገብተዋል ወዘተ። ተመርምራለች። ቤተሰቦች አሏት። ያው ተመርምራለች፣ ሄዳለች፣ ጳይሎስ ገብተዋለች። ከዛም ደግሞ ሬሳ ወጥቷል አሉ። አሁን ጠይቀናል። ልጆች የነገሩን ነበር እና ልጆቹ ከዛ ሄዶ የተሰቀለችበት ቦታ ገመዱን በጥሶ አምቡላንስ መጥቶ ወስደዋት ሁሉም ነገር አድርጓለሁ ነው። ያሳዝናል። ግን አያሳዝን ህልም አይመስልህም? ግን በጣም አዱኒያ የሚነባት በቃ አዱኒያ እንደዚህ ነች። በጣም በቃ እቺ እኮ ናት ህይወት ሾርት የእውነት። ግን ሴቶች እባካችሁ ራሳችሁ ለማጥፋት ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ጋ ነፍስ ውድ ነች፣ በጣም ውድ ነች። እንደው እግዚአብሔር ወይ እንዴት ነው ባለ ሁሉ ሰላም አለሁበት። እንዴት ነህ? አለው የጠፋ ሰው ይላል።
አለን አለን አለን። እንኳን ደህና መጣ ሱፊያን። አማንሻ አሎ አሎ። ግን አላወኩም። ዝም ብዬ እንዴት ነው እያልኩ ነው። ይቅርታ። ኧረ ችግር የለም። ዮርምዬ ነው አባትሽ። ይመች ይመች። እና እንዴት ናችሁ? ተጫውቱ። ልጅቷ አሳዝናን እኮ ስለዚህች ልጅ ብራዘር። እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? አሎ እንዴት ነህ? አሎ ላሎ ሎንግ ታይም ከተገናኘን ቆይቷል አባቴ። በጣም ስለመጣ ደስ ብሎኛል። ጠፍተሃል ባጀ። ዱብ አደረኩት። ምን ነው ቢያንስ 5 ጊዜ 6 ጊዜ ነው እንዴት ነው ያለክ? ምን እንደ ሀገር ቤት ነው? እንዴት ነው ቤተሰብ? እንዴት ነው አባት? እንዴት ነው ሀያት? እንዴት ነው ቅድመ ሀያት? እንዴት ነው ልጆች? እንዴት ነው ሚዲያ እኮ ነው ያለው አባት። ሃይ ነው በቃ ባስታ እንዴ ሃይ ነው አይደል? እንደ ባርሽ እንግዲህ ያወረደክ ያው ኢትዮ ፈራጅ ነው። እኔ አይደለሁም። እሺ እንዴ ሃይ ነው ሚዲያ ላይ ነው። ቢያንስ 7 ጊዜ ነው እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? እንዴት ነህ? ቤተሰብም እንኳን ሰላም አላለም። ኦኬ ሰሙት። ምን ትያለሽ? እንደው የዚህች የታችን ነገር እንደው አይንሽን እኮ እንደ ማክስ አድርገሽ ዝም አልሽ። እናንተ አብረው ብዬ ነው። እሺ ኧረ አውሪ እስኪ። የእውነት ዛሬ የሀዘን ቀን ነው። እኔ ራሱ በጣም እኔ በጣም አዝናለሁ። ሞት አለ አይደል? እኔ በቀን የሚሞቱ ሰው አላዝንም፣ ግን እንደዚህ በድንገት የሚሞቱ ሰው በጣም ልብ ይሰብራል። በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ደግሞ የበዙ ነው። በቃ ለወንድ ብሎ ለፍቅር ብሎ ነፍሳችሁ ማጡ ሰዎች ጀግና እኮ ናቸው እነሱ። ጀግና ሴት ጀግና ማለት እኮ እንደዚህ ነው። ጀግና አይደለም እንደው ይሄን እኮ ልጅ ሆነ ነገር አድርገውናል። ስቶፕ ይበለው ወላ አንድ ነገር የኔ የት ብትሆን እኔ አራሩጬ ነው የምገድለው ያን ሰውዬ በሱ ምክንያት እንደዚህ ብትሆን አላህ ይቅር በለኝ እንጂ እኔ እሱ ነው የጠረጠርኩት። ወይ ቺታሩበት ሁላችንም እሱ ጋር ነው ያለነው። ወይ ለምን አጀንዳ እናረግም? ስለሷ ጉዳይ ያዘው ፖሊስ መርምሮ ጉዳዩ አሁን ስልኳ ላይም ቻት የተደራረጉትን ቮይስ የተደራረጉትን ሁሉም ነገር ታውት እንዲወጣና አሁን ሌላ ወንዶች እንኳን ትምህርት ይሆናል። ገብቷል? ወንዶች ሴቶች እንዳይበድሉ ባሮ አንድ ሁለት እኮ አይደለም። ቢያንስ እኮ አሁን እኮ እዚህ አውሮፓ ላይ በጣም ብዙ ልጆች እስር ቤት ነው ያሉት አባቴ በዚህ እንደጀነ ኬዞች። ኧረ ከባድ ነው። እንደው ምን ይሻላል? አውሮፓ ላይ ብዙ ልጆች አሁን ሊቢያ ላይ ብዙ ልጆች አሉ ታውቃለህ? አዎ እንደዚህ አይነት ኬዞች እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ሀገር ነው፣ ሁሉም ሀገር ነው። ግን ወንዶች ሴቶችን እንደ ኤታችሁ ሌላው ቢቀሩ እንኳን በቃ አትግዱ። እኔ እንደው ይሄን መልእክት አስተላልፋለሁ። እንደው እኔ ከዚህ በኋላ እንደው ሴቶች እንድጎዱ እንትን አንሰጥ ሪሊ ምንድን ነው በጣም እኔ በህይወቴ እንደዚች ሰው ሲሞት እንደዚች ሆኜ አላውቅም። ምክንያቱም በቃ ፍቅር ናት። ፍቅር ታስይዛለች ልጅቷ። ገብቷል? ብዙ ነገር ታስተምራለች። ብዙ ነገሮቹን ሁኔታው ደህንነት ምን እንደሆነ ደህንነት እንዴት ማሸነፍ እንደምትችል እንዴት አድርገህ መውጣት እንደምትችል ብዙ ነገሮች ታሳያለች። ገብቷል? እንደ ሴት ልጅ አይደለችም። ገብቷል? በቃ አንድ አይደል የመርካቶ ልጅ አይደል? አይ ኖ ስትሮንግ ናት። ህይወቷን በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ አልፋ እዚህ ደርሳ ግን በመጨረሻው ግን እንዲህ መሆኗ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ከዚህ በኋላም እንደሷ ሌላ የቶቻችን እንዳናጣ አንዳንድ ቻሌንጆቹን መደረግ አለበት። እንደዚህ አይነት ወንዶች ካሉ ከማህበረሰብ ውስጥ ነጥሎ መውጣት። የእውነቴን ነው የምልህ። እንዴ አንተ ወንድም አለ ሴትም አለ። እኔ ብዙ ታውቀዋለህ አንተ ስንት መንጥሮ መውጣት ሙና ምን ትያለሽ? እንደው የዚህች የታችን ህይወት በዚህ እንደዚህ ህይወቷ በከንቱ ይጥፋ ምን ትያለሽ? ለውጣ ቤተሰብ ማርጄ በቀኛል በቃ ያራድዬ ልጅ እኔ ራሱ አንቺ ናቸው ነው የገባሁት። እንገናኛለን። እሺ ብሮ ኦኬ። እሺ ምን አዲስ አለ? ምንም አዲስ የለም። ጀዋር በአንድ ቀን ውስጥ 1.2 ሚሊዮን ፎሎ ገብቷል። ውሸት ነው፣ ፌክ ነው። አረ ላይቭ ላይ እኔ ነበርኩ አይደል? ውሸት ነው ትላለህ? 1.2 ብሮ ፎሎወርሱ ፌክ ነው። እኔ ግን ስማ እንደው የሆነ ነገር ልበለ። አብይ አህመድ ለዚህ ዓመት ውስጥ እስከ 400 ሺህ ያላልፍ ያለው ጀለሳችን መጥቶ ዛሬውኑ በ4 ሰዓት ውስጥ 1.2 ይገባል። ፌክ ነው አልኩ። ቄሮ ግን አልከደውም። ቄሮ በእጁ ነው። እባክህ ፌክ ነው አልኩ። እሱ
እንዴት ፌክ ፎሎ ገዝቶ ነው? እኔ ያየው እኮ ነው በመቶ ሺህ የሚጨምረው። you are strong bro በቃ እኔ ሳይሆን ወደ እሱ ሊዞር ነው። እንካ ከፈለክ ትገዛለህ፣ ሚሊዮነር መግባት ትችላለህ። የኛ ይሄ ብልጽግና ወሬ ነው። ይሄ ብልጽግና ወሬ ነው። ይሄ ኦሪጂናል ነው ባክ። ሚሊዮነር ገዝተህ አሁን ከነዚህ ጋር እጋጠማለሁ ያልኩኝ ነው። ምን ትላለህ? አሪፍ ነው አሪፍ። ከማን ጋር? ከነዚህ ልጆች ጋር ባክ ይቅርብ። እነዚህ ባለፈው እኮ የኢትዮጵያ ቦክስ ብሎ ቦክስ ያዘጋጁት ይሄ ቦክስ እኔ ሰፈር ውስጥ በፊት ከልጆች ከምጣለው ነው ይመስል። እንደዚህ አይነት ቦክስ አለ እንዴ? እኔ ልጋጠም ያልኩኝ ነው ከነዚህ ጋር። አሪፍ ነው። ምን ትከራለ? ሰሞኑ በአንድ 15 ቀን በደንብ ራስን ትሬዲንግ ቅርክ ከዛ በኋላ ያለው ነገር አይበቃም። ኧረ እባክህ እንደማ ስማ ነው በደንብ ትሬዲንግ ካረክ ትገጥማቸዋለህ። ግን ይሄም ያክል በጣም ስትሮንግ ናቸው ብዬ አላስብም። ያኛው ስልጤ ነው አይደል? ሳዶም ጉራጌ ነው። ጉራጌ ነው ስልጤ ነው? ጉራጌ። ግን እሷ የምትችል ይመስለኛል። እኔም እሱ ወደፊት እንዲመጣ ይፈልጋለሁ። እሷ ልጅ ከመጣች ትላለች። በቃ እኔ ግን በጣም ያናደኝ ነገር ሙነያ ሊወጣ ነው። ተንፍሽ ሙነያ ምን አለ ሙኒታ